Ogummaan isa jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7. Waaqayyo sodaadhaa xiqqaas ta'ee guddaan ajaja isaa eegaa qaama miira hundaan. Waaqayyo sodaadhaa ogummaan jalqabaa kan sodaa isaan qabne mootummaa isaa dabaa. Waaqayyo sodaadhaa xiqqaas ta'ee guddaan ajaja isaa eegaa qaama miira hundaan. Waaqayyo sodaadhaa ogummaan jalqabaa kan sodaa isaan qabne mootummaa isaa dabaa. Kanaaf yaa dhaga'u yaa sodaatu martu ariifachuu dhiisee suuta baratu. Gaarummaan san darbu ganamaaf galgala ofumaa isaatiifuu Waaqayyoon jaalala. Waaqayyo sodaadhaa xiqqaas ta'ee guddaan ajaja isaa eegaa qaama miira hundaan. Waaqayyo sodaadhaa ogummaan jalqabaa kan sodaa isaan qabne mootummaa isaa dabaa. Kan nama jaalatu haadhaaf abbaa caala uumama saandumaa ija tokko laala. Kan namaatiin addaa jiruun tolummaa hin dhumne irraatu guutuudha mannisa. Waaqayyo sodaadhaa xiqqaas ta'ee guddaan ajaja isaa eegaa qaama miira hundaan. Waaqayyo sodaadhaa ogummaan jalqabaa kan sodaa isaan qabne mootummaa isaa dabaa. Kan kenneen fudhatu tolumaa liqeessa galata qofaadhaa dhaalli qarshiisa. Gonkumaa hin jiru tolaan akka isa jaalala nuuf qabuuf lolaasee dhiigasa. Waaqayyo sodaadhaa xiqqaas ta'ee guddaan ajaja isaa eegaa qaama miira hundaan. Waaqayyo sodaadhaa ogummaan jalqabaa kan sodaa isaan qabne mootummaa isaa dabaa. Kanaaf yaa dhaga'u yaa sodaatu martu ariifachuu dhiisee suuta baratu. Gaarummaan san darbu ganamaaf galgala ofumaa isaatiifuu Waaqayyoon jaalala. Waaqayyo sodaadhaa xiqqaas ta'ee guddaan ajaja isaa eegaa qaama miira hundaan. Waaqayyo sodaadhaa ogummaan jalqabaa kan sodaa isaan qabne mootummaa isaa dabaa.
sodaa isaan gaafne mootummaa isaa daba.